Inni bor jijjiiramuu danda'a jetteeti. Atawiyyuu malee asirratti galata qabdu hundi keessan. Ufee kan jedhee na arrabse maqaa paasteriidhaan sii galaa jira miti naa qaban una mookee kan jedhamu naa qaban bila qabisa qabi paaster mookee qaban iccitiisa qaban dhaggeeffadhu warri kaan immoo shaqqalatan ittiin hima jechuudha. Ani eenyurra jibban qabu haa ta'uyyuu malee namni sagalee waaqayyoo nama sagalee waaqayyoo lallabu mormuun 666 bakka wanti biraan jiru waliin caalani warra kaanii wajjin wanti wal caalu hin jiru warra mormitu wajjin deebisanii Yesuus Kiristoosiin fannisan. Haa ta'uyyuu malee waan sobaa dubbachuun otoo waldaan paasterummaan hin kenniniif paasterii ofiin jechuun iddoo biraa dhaqanii waraqaa sobaa baafachuudhaan yoo fakkeenyaaf dhalootisaa iddoo biraa ta'e yaa miliyoona namma miliyoon keenya dhiifama naa godhi bakka akkanaa gootu miliyoon anamma injiru yooti jette miliyoon nan darbaane darbuufiman maqaan isaanii injiru jette darbuufan ila waan nama si tuqee waan nama si arrabsee waraqata sana keessa deemuun barbaaduan isa kana ragaa fidda isaanis maqaa tokko tokkoon amma miliyoon keenya adaraa miliyoon maqaa paasterii 666 jiru namoota ulfuusaa jiru jette sana ajandaan duraan jijjiiriniiti paastericha fidi maqaasaa waldaa kiristaanaa balleessaadha fidi paastericha maqaasaa wal fuudhu hin jedhe malee gala ishi paasterota sana fidi ishi paasterii sana fidi maqaasaa hin jiru paasterii sana maqaasaa fidi wal fuudhu jedheera eeyyen keessa jiru paasterota juta wangeelaatu keessa jiraatti hirmaataa jiru jette eenyu maqaan isaanii ish maqaa isaanii maqaa isaanii ish maqaa isaanii dhaggeeffasitti hima dogoggorsaa jiru beektu si abboo maqaa isaanii warra 666 jiru ragaa fiddi dhaggeeffatu waldaa keessa tajaajilaa oolanii fidi ragaa maqaa isaanii eenyu fa'i paasterii eenyudha maqaan isaa ani gochuudhaan dhaggeeffasitti hima abdii raggaasaa addisuu raggaasaa maaliifi amantaa obboleessoo waa'ee addisuu raggaasaa abdii raggaasaa dhiis biliis maqaa paasteroota sanaa fidi isaanis hin gaafanne maqaa paasteroota sanaa fidi na dhaggeeffatta moo na dhaggeeffattu bakka dhageessanii amantoonni maqa balleessii paasteroota waldaa kiristaanaa irratti oofaa jira mucaan kuni anarraa kaasee sin gaafadhu xumuradhe siijjin guddaa galatoomii xumuradhe siijjin galatoom kuni maqa balleessii paasteroota paasterii 666 jiru tokko ragaan qabu miliyoon maqa balleessii amantoota irratti haasa'aa jira galatoomi miliyoon xumuradhe siijjin galatooma amantoonni hundi keessan atiyyuu zefaris dacha barbaari anteeni dhaggeeffasitti himaate dhaggeeffat fudhadhu isa kana haca barbaariin tokkoffaan kuxuraan diinshee waajjiidha kan dhaloota dogoggorsaa jiru hundaa'u siqa akka beenu waan fiddu tokko immoo hin qabu fudhadhu laasa kana beenu sirra qabeen dadhabee harka kana kee dhaloota dogoggorsu hundaa'u siqa hundaa'u ganaan viidiyoo sirratti hojjedhas immoo dhaggeeffasitti himaate seeda hundaa'u kan dhaloota dogoggorsaa jiru hundaa'u kana kee dhaloota dukkanatti oofaa jiru hundaa'u siqa barumsa maqaa wangeelaatiin sobdee sitti himaa jechuudha. Iceetti isayyuu maqaa garee wangeelaa irra kaawwatte maqaa garee wangeelaa irra kaawwatanii cala argitee gaalaa kun warri kun egaa warra fakkeessanii warra fakkeessan akka ta'e beekamaadha. Waa inni dhugaa dubbatanii oduu hirmaa'in qoyme isti mootii kan jedhamu fintinaan baay'een tinaa ta'aa jiru mee qoyme dhufanii fi qaaduu kan jedhamu qoy akkasii baay'ee dhaggeeffasitti himaati ana miliyoon dirribaa as fararroo barbaade maqaa Yesuusitti Aku kan naga cuna ratin dia boleh nak ibakaju. Wow, kot. Eshi moti, itu pun.
gada kam seni rami ki ko lagi. Maal rakkini maal. Rakkina kee qofa natti. Rakkina kee qofa. Mini nanda defi kamal anga kali kabati. Rakkina kee qofa. Rakkina kee qofa natti himta. Wanta barbaachisu. Rakkina hin qabu tasgabbaa'e kana irratti sitte toltaan bu'uura hin danda'ani. Ilaa wanta jira beektaa amma waa tokko dubbattee turte jalqaba miliyoon. Amma waa tokko wanti jedhamu hin jiru. Dhagaye waa tokko waa lama waa kudhan utuu hin ta'ini raajii sobduu jirti moo hin jirtu? Waldaa keessaa maqaa sobaatiin ijaarame. Raajii sobduu situ jedha osoo hin taane caafatatu miliyoon. Jiru moo hin jiran? Caafatatu jedha jaateef simiti raajiin sobduu ni dhaggeeffadhu caafanni mataan isaa ragaaba. Kanaafuu irra qabiitii kanaan dubbaddu ogummaa dhugaa dubbachuun ogummaa maalii barbaachisa? Ati akka dhugaadhuma miila dubbisi miliyoon. Wanta beektu dubbachuu hin dandeessu? Hin dandeessa daran ala bishaan dubbadda rakkoo. Mi'oot godhame ayyaana itti fufi. Miliyoon. Gaaffiinsi gaafadha. Miira keessa bahee. Sababiin nufteef maaliif miidhagde? Miira keessa bahee miloo. Gaaffiinsi ni maati? Gaaffiinsi gaafadha. Gaaffiinsi gaafadhu. Rakkoon qabu gaaffii. Gaaffiinsi gaafadhu maqaa sobaatiin ani appoostiliidha, ani raajiidha, ani faarfataadha, ani paasteriidha jedhanii dhaloota dogoggorsaa kan jiru moo hin jiran kana bichaa natti maqaa sobaa jiru miloo. Kan dhugaadhaan deeman jiru. Kan jechuudha. Wanta itti ibsite raajaan jiru moo hin jiran? Miloo amma miidiyaarra jirra mitiire. Ati nama guddaadha. Nama yoo xiqqaate uummanni gurguddaa si jala jiru. Namoonni abbaa sii ta'anis, akaakayyuu sii ta'anis, hiriyaa sii ta'anis, kasii gadis kasii hordofuudha. Nama guddaadha. Gara amantaa Pirotestaantiitti yoo dhufte akka dhufteen immoo barattaa. Isa baratte immoo dabarsitee lallabdaa. Lallabuudhaaf immoo aaboof humna kan sii kennu hafuura qulqulluudha. Kanatti lallabdu immoo Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos waa'ee namaa miti, waa'ee raajii miti, waa'ee paasterii miti. Dhugumatti isa Waaqayyo sitti kenne lallabda taanaa waa'ee Yesuus Kiristoos lallabda, waa'ee Yesuus Kiristoos haasofta. Dogoggorsitoonni har'as jiru, kaleessas jiru, yoomiyyuu jiru. Dogoggorsitoonni jechuudha. Dogoggorsitoota kana immoo dhaloota akka hin dogoggorsineef dhaloota si jala jirutti dogoggorsitoonni jiru jettanii dogoggorsitoota jiru immoo adda baastee dogoggorsitoota sana dhalootatti himteeti wangeela itti fuftee lallabdaati. So nama wajjin walitti buuta taanaan, nama wajjin wal gaccaata taanaan, nama wajjin wal lolta taanaan karaa biraa wangeela lallabamuun hin danda'amu sii galee wangeelli jaalalaan lallabamaa, tokkummaan lallabamaa, Yesuus Kiristoos ta'anii amala Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti argisiise hundumaa raawwatanii wangeela kan lallaban. Sii galee dhimmi gara miidummaa yookaanis immoo yaada hawaasummaa sooshaal miidiyaa irratti kan yaada mataasaa ergaa mataasaa dabarfatus jira, kan immoo dhugumatti ergaa Waaqayyoo keessa kaa'ee dabarsus jira. Miidiyaa kanarra guuteera. Haca barbarummaan miidiyaa kanaa fi inni wangeela qulqulluu Yesuus Kiristoos waa'ee isaa fudhannee lallabnu waliin argu. Sii galee anam akka nama tokkotti ati na beekuu dhiisuu dandeessaa. Dhimma hafuuraanis ta'e dhimma fooniinis ta'e si duukaa kadhachaan ture. Si faana nan deemaa ture. Yerootti miidhamte si faana miidhamaa turre. Isa dhugaan sitti maali? Sii galee amma achisi Wallaalee miti. yaa Akka wallaalee miti. Ani nan gargaarri na wajjin hin dhiphanne waajjisa ta'uu garee wangeelaa hundumti xiqqaan guddaan biyya keessa jiran hundi isaanii akka isaan rakkina kiyya irratti argaman gaafan bu'e akka na wajjin bu'an nan beeka. Maaliif an gaarummaa godhee miti. Isin gammachiisee gooftaa isaa Eegana iyyuu gammachiisa. Dhaggeeffasitti ni maali? gooftaa isaa
Asaan kennatti tole. Hin kabaju. Paulosi. Takka dubbadhin bu'a. Paulosi. Itti fufi. Paulosi nama wangeela lallabaa turedha. Otoo gara wangeela lallabiinitti dhufiin immoo nama wangeela ari'achaa turedha. Waan wangeela lallabuudhaaf gara wangeelaatti dhufe garuu fakkeenya namoota goodaa irraa qabu sana hundumaa onnee isaa, gootummaa isaa, beekumsa isaa, dandeettii isaa lasas godheetu uummata wajjin wangeela lallabuu jalqabe si galee. Atamma uummanni kaleessaa wanti ittiin uummanni si beeku onnee qabaachuu keetiin si beeka waan garaa garaatiin si beeka. Gara wangeelaatti gaafa dhuftu garuu ija uummataa kallattii ittiin seenuu dandeessu onnee kee duraa sanaan otoo hin taane amala Kiristoos qabu sana fudhattee onnee isa Kiristoos keessa kaa'e sana fudhattee jaalala Kiristoos keessa kaa'e sana fudhattee gara miidiyaatti achisee baata. Si galee miidiyaa kanarraa namoota hedduutu si dhaggeeffata sitti meera ammas irra deebi'ee beekaan si dhaggeeffata wallaalaan si dhaggeeffata kan si olii si dhaggeeffata kan si gadii si dhaggeeffata gita keerra kan jiru si dhaggeeffata. Isaan kana hundumaa hanga si danda'ametti jaalala Kiristoosiin jaalala obbulummaa isa Waaqayyoo qabu sanaan gidduu galeessa godhattee deemta. Si galee kanaaf hanga si danda'ametti waan ansi gorsa akka obboleessa kiyya tokkotti nama wajjin gicceetiin uumin jaalala uumee jiraatu lafa kanarra amma jiraattutti bor immoo galmi kee immoo mootummaa Waaqayyoodha. Si galee dhugaan immoo yoomiyyuu kan isheen baatu kan isheen mul'attu gaafa Misti koi Paulos nama yookaan Saa'olii kaleessa ari'achaa ture ajjeesaa ture wanta ni gochaa ture hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irratti wanta inni immoo Paulos sun jedhee Yesuusin lallabee beekamaadha. Beekna hundi keenya na dubbiseera sanis baay'ee nan naxaaman. Haa ta'uyyuu malee beekaa tokkorraa wanta ganama dhagahe yookaan baradhe tokko waan qabatamaa waan haqaa waan dhugaa yoon guyyaa dubbadhe beekaa tokkorraa wanta guyyaa dhagahe yoon galgala dubbadhe beekaa tokkorraa wanta galgala dhagahe immoo ganama yoon dubbadhe rakkoo maalii qabaa gattaay maaloodha gab jedhi akkan jedhi ganaa barumsa baradhu maaloodha amma kun wanta dhageesse dubbachuun namni tokko gaaffii dhufee yoo na gaafate asirratti amantaa biraa keessaa ba'ee wanta beeku tokko wanta baradhu ilaa kunoo kanaadha. Kanammoo na gaafata wanta biraa lakki ani hin beeku nama beeku sinii fide yoon jedhi dubbadhe maal kun maalii qabamee kana irratti xiqqoo sinaa dubbadhu ni gabaabaa. Nagaan nama maraaf. Jira sagaleen ko. Waggaa walii sadii jiraate keessatti waggaa 30 guutuu jireenya hawaasummaa barnoota wajjin kan wal qabatu jireenya biyyi lafaa kun qabu hundumaa dargaggummaa isaa keessatti waan hedduu erga gulaalee booddee waggaa 30 booddee waggaa 3 gidduutti dhiibbaa godhee addunyaa kana irratti kan inni deeme. Addunyaa kana harka isaa keessa galfatee kan inni deeme. Phaawulosis immoo akkas jedha. Dubbachuurraa dhaggeeffachuu yookaanis immoo barsiisuurraa barachuutti irraa ariifadhoodha. Yaada kee yeroo hundumaa barsiisuurra yookaanis immoo dubbachuurraa gara dhaggeeffachuuf gara barachuutti yaada kee tasgabbeeffadhu siin jedha. Phexros fa'aa bartoonni gooftaa Yesuus duukaa turanii wangeela lallabanii aarsaa godhanii wangeela kana connection isaadha. Video baratee waan jiruufidha. Video achufachuu fi video miidhu. Video isaa cufu. Fidanii biraan gaanatti waggaa itti fufi. ifama namatu irratti bilbilee. Okay. Share copy link godha mesti. Arkan waan waa tokko bari. Jira miliyoona sagaleen ko. Jira amma dubbadhu.
barnoonnis gooftaa Yesuus duukaa yoo xiqqaate barnoota waggaa 3 ji'a 6 ol qixa nama maastersii tokko guyyaa har'aa qabu jireenyaan hawaasummaadhaan waan hundaadhaan barachaa turan. Siigaleera. Adama gara macaafa qulqulluutti gaafa dhuftu jireenya hawaasummaa kaleessa turte keessa. Sigalee gara Kiristoositti gaafa dhuftu waan kaleessa gochaa turte, waan kaleessa raawwachaa turte keessa akka nama maskaawwatii yookaan daawwitii keessatti of ilaaluu ganaa teessee of ilaalta. Ani maalan hojjechaa ture? Jireenya narra keessa jiraadhu kun immoo maali? Wanta ni gochuuti qabu maalidha? Wanta ni dubbachuuti qabu maali? Wanti nagee wanti ani argee dubbachuudhaaf yookaanis immoo namatti himuudhaaf wanti duubatti na deebisu jiraayi dogoggoradhaa kun jetteeti. Sigalee? Waan amma argite waan amma dhageesse kana dubbachuun kee dogoggora miilo. Maaliif sitti fakkaata? Maaliif sitti fakkaata? Haalli ogummaattiin dubbii namatti dubbattu jira yeroo argu. Isuma sirriitti na qalbi. Isuma sirriitti na qalbi. Isa dabarsiisa dogoggora moo maaliif? Waan inni maal keessatti barreeffame? Lakki ati na qalbi. Wanta nama barreeffame. No. Ani ko wanta ti jettee fi kon fudhadhu man. Wanta ti wangeelaan na caaltu fi kon fudhadhu. Ati beekumsaan na caaluu dandeessaa garuu fudhadhu. Maaliif wanta nama baradhe fudhaggeeffatu? Wanta ganama kana beekaa tokkorraa baradhe yoo guyyaa dubbadhe maaliif dogoggoraa bicha sana barsiise dogoggora moo maali? Qoy waa tokko sitti mammas na qalbeeffatu. Macaafa qulqulluudha miti kan nuun haasaa jiru. Dhimma wangeelaati miti. Dhimma wangeelaa soofna miti. Wanta akka jedhu kon jiru. Ati amma Isin koo namoota gorsitaniif namoonni ani ayyaanaan isinirraa fudhatee manii fudhadhu. Asheemi kan jedhamu na bukkeen jiru. Isati barsiisa namni barsiise sanatu dogoggora moo maaliifi wanta barate tokko namni hin dabarsuudha. Beekumsa argate tokko hin dabarsu. Dhaamsaa mikkoo. Dhaamsa dabarsaa jirta. yoo si barsiise. Waan nageesse tokko walii sheer gochuun baay'ee gaarii. Sheer walii gochuun waa'ee lubbuutiin kun ikkoo walii gaazexaasitti hin fakkaatiin dubbiin sagalee waaqayyo wangeelee jirikoo alayyaa jaalala Iyesuus Kiristoos dhala namaatiif barreesseedhaaf lubbuu wanta qabuudhaaf kun ikkoo ameetis sirriidha miidhu. lafa bunaa taa'ee miti. Yookaan mana qajjii yookaan mana kuni waan dhugaadha waliin deemu miti darbaa kan deemudha kun garuu moo dhossumaatti dhansuma yookiin biyyatti maayin dhugaadhaaf jette yoo duute maayin maaliif ukkaan dhugaadhasitu dhugaadha kee dhokata no kanarratti ogeessi dubbatu taana no hin fudhatu waan akkanaa. Kabarratti Kiristoos miira eenyummaa keessa bakkeerraa kana yookaan foon kee onnee kee kana sabiyya lafaa kana keessa diileet goota hin balleessita. Digalee ati wangeela lallabdataan gaafa gara Kiristoos dhuftu onnee eenyummaa keenyaa miti kan wangeela lallabdu. Sigalee naalooti beekumsa qabnuunis miti kan wangeela lallabu. Wangeelli maal jedha miiloo? Gad of deebisaa jedha. Garraamummaa qabaadhaa jedha. Sigalee kanatti tajaajiltu nama miti de kanatti himtu nama. Taa'ee dhaga'uudhaaf ati na barsiisuudhaaf. Eenyummaan ati bakka irraa teessaadha maali? Sigaleera ani ergamaa miti waanan. Waan ati gootu waan ati dalagdu waan ati hojjettu anaan na barsiisuudhaaf. Wanti sirraa fiizikaalii bakkeetti wanti sirraa mul'atu kun anaan na barsiisuudhaaf waan gaarii ta'uu qaba miloo. Sigalee kanaaf dubbii tokko gaafa namatti dubbattu haalli ati anatti dubbattee ani sirraa fudhadhu haalli ati mootiitti dubbattee mootiin sirraa fudhatu tokko miti. Sigalee ogummaa ittiin dubbachuu dandeessu hafuura ittiin dubbachuu dandeessu waan baratte sana waca anama waan ta'e sitti mee ba'uu dandaas keessa waan an sitti mee kana ayyaanaan tajaajilaadha akkas naan jedhe jettee bor sabni si jala jiru kun hundi waan ati dubbatte sana soba godhee fudhateera. Sigalee waan an sitti dubbadheef qofa
Ton taane macaafni qulqullummaa jedha. Ayyaanaan kana jedhe. Ayyaanaan kana na barsiise. Waan ayyaanaan na barsiise kun macaafni qulqulluu maal haasaa wanti inni dubbatu maali inni jettee macaafa qulqulluu dubbisuu qabda. Dubbisuu qofa miti kadhachuu qabda. Sigale kadhachuu qofa miti hawaasummaa yookaan jireenya isa gad of buusuu isa jedhan sana garraamummaa sana baruu qabda. Kiristoos irraa kan nu baru garraamummaadha Milo. Kiristoos ikkoo otoo jedhee hafuura tokko baafatee yookaan qilleensuma tokkoon waan hunda gochuu danda'uuti fannoorra taa'e miti kan inni fannoorra taa'e. Jechuun maal jechuudha? Ati kaleessa dhiirummaan kee yookaanis immoo eenyummaan kee guddaa yoo ta'e onneen kee onnee kee sana inni isa Kiristoosiif. Onnee si keessa jiru sun hin du'a. Garraamummaadhaan lallabna wangeela, jaalalaan lallabna wangeela. Tokkummaadhaan lallabna wangeela. Si galee? Sirraati waan ta'e barachuun qaban. Gaarummaa wayii sirraa arguun qaban. Fuula ifaa wayii sirraa arguun qaban. Jaalala wayii sirraa dubbisuun qaban. Jibbatoon ta'an. Kanaafi haala sooshaal miidiyaa yookaanis immoo dhimma fayyadama miidiyaa fi dhimma wangeelaa wajjin wal bukkee gaafa qabsiistu faallaa negeetiivii poozitiivii si jalaa ta'a. Kanaaf wangeelli maaliin lallabama? Jaalalaan lallabama. Hanga si danda'ametti nama kam jaalalaan qabadhu Milooko. Barsiisuudhaaf immoo ammas waan dhageesse. Nuni isa dhageenye, isa argine, himuu, lallabuu inni isnoone miti Paawulos. Atis kunoo isa dhageesse dubbicha lallabuun isin dubbichi immoo maaliin lallabama? Lolaan miti, jibbaan miti, hinaafaan miti, jaalalaan lallabama. Tigale tokkummaadhaan lallabama. Eenyutti lallabama? Warra kan Kiristoos hin taaneef warra kan Kiristoos ta'anitti saba hundumaatti lallabdu. Inni kan Kiristoos ta'e si dhaggeeffata, inni kan Kiristoos hin ta'iniis si dhaggeeffata. Tigale kanaaf dubbii kana lallabuudhaaf ammayyuu ati Waaqayyo isaa gargaaru jabaadhu garuu nama wajjin jaalalaaf tokkummaatti jiraadhu. Sin jaaladha obboleessa koo. Maarree ayyaana koo kettinaa sooftuure. Akka itti haasofte maal qabnu? Maaf akka itti nan gammachiiftu ture? Ani koo karaa sobaa akka itti na gammachiiftu fedhee miti. Namni kamillee miidhonni riba dogoggoruu danda'a. Wanta dogoggora sana dubbadhee namni maaliif na gammaduu dideen jedhan. Wanti jedhe itti dhufteetta yaada bootti. Waan argitaniif wanta beektan la dubbachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e beekuun barbaachisaa. Bakka ayyaanaan naa taate. Amma leekaanaan wangeela nan barsiisan. Ciao. An dhimma eenyuun jibban. Jibba eenyuun qaban. An duruu nama jibbine ni amma nama jibban. Duruu nama jibbine jibba eenyuun qaban. Maatiin nama jibban. Dhalootatti waa tokko tiraanismiit gochuu wanta hin dhagee tokko wanta ayyaanarra amma dhageen bor guyyaa waan dubbadha. Bakka maabiraatii jechuudhaan bakka. Ati iddoo maabiraatiin yaa jiru sana hoo kutte koo hin dhaabbata bakka. Fuula utaa deema. Dhaloota wangeelan beektu kanan ganaadhaa minaamini wanti jedhamu hin jiru. Hin barsi bakka wanta baratte tokkodha. Wanta hin beekne tokko hin beektuudha bakka. Wanta beektu tokko immoo hin dubbadha. Ani amma iyyuu hin barsiifne man. Ayyoo hin barsiise. Ani hin barsiifne man. Dhugaa waaqaasan hin barsiifne. Takka barsiisee iyyuu hin beekan. Garuu nan dubbadhee kanaadha. Een bira darbeen. Tiiktookii irratti maleeni yookaan karaa irratti ba'e. Wanta dubbadhe tokko illee hin qaban. Amma immoo karaatti baheetan Yesuusin lallabuu kana. Hiikamana godha. Karaatti baheen Yesuus karaadha. Yesuus dhugaadha. Yesuus jireenya jedhuuban bakka karaatti bahe. Magaalaa gurguddaa iddoo biraa deemee tan iddoo baadiyyaa magaalaa iddoo garaagaraa deemee Yesuus karaadha. Yesuus dhugaadha. Yesuus jireenya jechuu bakka na gargaara waaqni immoo dhugaadhaan ol deemaa ol lafa ciniine maayi waaqni kana Milo kualifatee bahu. Maaliif adda karaatti baatee lallabda kan jiru moo dhabamu ammas kun mallattoo 666 ammas jaallatanis jibbitanis gaafati waa'ee Yesuusiin achi baatee bakka dubbattu kan si jibbu jira taa'ii gadeeti maaloodhaatti kan jedhu hin jiran kun gaarii miti dhaloota gadi quucarsuun sirrii miti ammallee irra deebiin itti himan akka kanaani otoo waljaanan naqatee waliin gadi nanda kan garuuni utuma naqee waaqeen dhuma taa'ee galaanan dhuma taa'ee tan bakka waaqa koo galateeffadhee yoon jilbeeffadhee kana jechuma keessaa kadhadhee bahuudha maleeni akka nama wajjinii naqee gurmaa'eetanii intinaa ta'an hin jiru bakka an
Wanta waaqayyo naa kennuudha kan inni ittiin bulu maleeni humnaanii ani apoostiliidha humnaanii ani paasteriidha minaaminii jechuus hin barbaadu. Ofis jechuun barbaadu waan sobaan dubbachuus hin barbaadu wanti isin naa beekuu qabdan. Garuu kabajii jira hin jiru. Sirumallee hin jiru. Kunoo maal beekna? Isuma beekatu wal lola. Paasterii matu wangeela irratti wal lola. Argaa jirra. Kun gaarii miti. Wal gorsuu ture keessaa. Argitan wanta tatta'u ko. Kan ikko zimedheeyyume kan jira hin beeknaan kan. Garuu nuti of qabeen dadhabe isaan dubbannu namni nutti golfa yaa biyya. Oma namni na dhaga'u hin jiru. Biloon dirribaa ulma lallabdii fayyuma abbana gama qaadhaa ba'an malee wangeela lallabuu hin dhiisu. Wanta baradheedha wanti lallabu wanti dubbadhus. Ani wanta dhaqee gattaa'us hin qabu wanta taa'eetti na ta'u hin qabu wanta nama baradhe booda hin dubbadhan hin bulchan maaliif hin bulchan? Bulchuu qabu imaanaa dhaqa. Inni na barsiise maaliif na barsiise? Sa'aatii inni na barsiise irraa kaasee dubbachuu mirgan qaba. Utuma dhattee hundeewa jechuudha gaafa dhattee waan wangeela barattu yaadi jechuun jira moo hin jiru? Yaaduun ikkoo jiramu. Barsiisaan tokko gaafa waa'ee wangeelaa si barsiisu akkam taa'ee ilaalutti yaadi siin jechuu danda'a. Yaadime meesti waa tokko si barsiisa mata duree tokko si kenni mee kana irrattis ni dubbadhuutu sitti himin jechuu danda'a. Kana booda atiin jetta kana booda haqeerra buusuufi danda'a. Utuma dubbisin haqeerra buusuufi danda'a wal fudhachuu danda'a. Wanti barsiisaan sun ittiin jedhuufi wanti kun namni tokko yaada jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jibbiinsa guddaatu jira. Hinaaffaa guddaatu jira. Nu caalaa laata. Nu ooltaa laata. Bor biyyatti tokko taqqaruu danda'a. Kan jedhamu sodaan jira paasteroota keessaa maqaadhaan. Paasterii dhugaa miti. Wangeelaawwi dhugaas miti. Kan narratti ka'e ammas taanaan dhiifama naa godhaa. Paasterii dhugaa miti. Warri narratti ka'e faarfataa dhugaa miti. Hojjeta wangeelaa dhugaa miti. Warra sobee ofirra kaa'edha. Warra sobeettiin hojii biyya lafaa babal'isaa jirudha. Paasteroonni qulqulluun, raajonni qulqulluun, wangeelaawwiin qulqulluun, faarfattoonni qulqulluun, amantoonni qulqulluun, warri dhugaadhaaf dhaabbatan hundi keessan dhiifama naaf godha. Diboora xiqqoosee ji'oo bira of kabaji qola. Itti isheettee qola. Komentii dhiisii warri komentii ijoollee kiristaanaa yaa please wanta gaarummaa qabu hojjedhaa irraa keessa sin irraa gaarummaa naa Miliyoonin nageenya maakinaa deebisii kan sitti mun qabaanu. Nagaan si batau ji'oo bira. Nagaan nama maraaf haa ta'u akkami naguma. Garee wangeelaa jedhamti piroofaayiliin kee. Ilaamee waan tokko hubadhu biraazar akka nama dhugumaan dhiiga Kiristoos eebbifameetti mina dhaggeeffadhu. Tokkoffaa sagaleen keellee fagoodha. Mee dhaggeeffadhu mee dhaggeeffadhu. Ammoo isa akka durii sanatti hin deebiiniiti dhaggeeffadhu. Mee waan tokko siin jedhame. Yeroo baay'ee biraazar viidiyoo keellee argaa irraa 666 jedhu. Obboleessa kooti garee wangeelaa bira kaastee ilaalaa gaama miseensa jara akka ta'e ilaalaa mina makkana. Miseensa 666 ji'oo biraan akka inni ta'e ilaalaa. Tish jedhee barreesse dhugaa waaqa. Garee wangeelaa. Waan fedhe keessaa ta'u 666. Nunas keessa yoo ilaalinaa ijoo biraa kiyya miyuutii irraa kaafatee dhiisii. Mee qaxalee koo yaa goobasi anchi jaaladha. Mee waamee yeroo tokko meesku. Mee 666 kan jedhu maal keessatti argite ragaa isaa naa baasime. Mee waanuma 666 jedhu hiika isaa iyyuu miti bara. Hiikuma isaa iyyuu dhiyeessiti. Jobra. Meeso waanuma 666 jedhu naa baasi. Maal keessatti argite? Waan hiika isaa iyyuu sin gaafadhu baay'isuu. Adama hiika iyyuu sin gaafachaa hin jiru. Eenyuudhaan tishette yookaan ati paasteriidha yookaan hojjeta wangeelaati eenyuudhaan tishette. Hiika isaa paasterii jechuun hiika eenyuudhaan jette kana namatti hin jette qofa natti.
Maal kan jedhu gurba. Maal kan jedhu si baas. Baasi ragaa 666 jedhu maal keessatti argite? Hiika saayyuu sin gaafadhu waanuma 666 jedhu kana eessatti argite? Baasi mee maalirra jira? Maalirra jiraan siin jedhee hiika saayyuu si gaafachaan jiru 666 kan jedhu baasi. Maal keessaa dubbisa? Ila biraasi. Sin jaaladha. Yeroo tokko na dhaggeeffadhu Ilaa akka nama dhugaa waaqayyooti bitameetitti wal jaalanna obboleessoo. Na dhaggeeffadhu. Mee waanuma 666 jedhamee barreeffame hiika saayyuu miti naa baasime. Carraanuu kennimee milooko. Brother, waanuma 666 jedhu naa baasii siin jedhee baran. Hiika isaa si gaafachaan jiru baay'ee. Joobira qoyli. Jibe. Macaafni baay'ee burcuqoota jimiti bara abbaan barbaadee dhufee too ergatti taragatu bara macaafni baay'ee kabajaa qabaa bara. Quraan. Na dhaggeeffatu mee miliyoon. Macaafni ijoollee wangeelli aarsatti kaffala. Wangeelli kabajaa qaba. Abbaan barbaade burcuqoota jimiti abbaan barbaade fidee harkatti taragatu miti wangeelli. Okay? Qulqulluudha. Macaafni keenya qulqulluu dubbii waaqayyooti. Okay? Isa kana akkasitti beekuun barbaada. Waanuma 666 jedhamee barreeffame kana maalirraa argite? Eenyu si barsiise? Eenyudha kan si barsiise? Gurba. Waanuma 666 jedhamee barreeffame ragaa sanaa baasi. Maalirraa argite? Maalirra jira? Baay'ee haasoftamma kana. Kana galaa walitti sassaabanii gaamma gaa. Amma kana nama dhugaa waadha kana. Miliyoon. Ilaala magaalaa ilma ammayyuu ilaala. Tish jedhee dhufee barreesse dhugaa waadha. Tish jedhee dhufee barreesse laafuun garee wangeelaa aarmaa isaa ofirra kaa'e. Argitani maqaa Yesuus Kiristoosiitiin argaadhaan malee ammoo ganaa gudii argina. Eeshi eenyuudhaaf hin ilaanne. Nagaan siifa ta'u baay'ee sin turuu dhiifama guddaa waan gabaabduu naasa'u barbaade. Yoo waaqayyoo nu baase beektaa addunyaa waaqayyoolee dhuguma sirraa barachuudhaan miti. Laashee kana yaadi. Dhiifama warra dana jirtan illee namoota gurguddaadha waan ta'e. Garuu wanti ati gochuu qabdu yeroo kee waaqayyoof kenni. Saayitii kee waaqayyoof kenni. Waaqayyo wajjin godhi kominikeetii kee. Bakka saayitii jiraattu kamiin iyyuu fuula miidiyaa caala fuula waaqayyoo turu waa barta. Dhugaan achi jira. Sii galee? Kanaaf baay'een si kabaja, baay'een si jaalladha. Tarii namoota gaddisiistillee namootuma si gaddisiisan illee bakka isaan jiranitti dhiifama akkasii ta'uuf dhiifama warruma si gaddisiisillee warruma si miidhallee dhiifama naaf godhaa jedhii dhiifama gaafadhu. Kun milikitan cimina keetiiti. Si galee? Kanaafiyyuu hiriyoota kee wajjin waliin dhabin. Baay'ee ati garaan kee qulqulluudha. Harrabarra si jiraa kallattii mawwaanii taate haasofta malee garaatti waa nama qabattee miti. Yeroo akkasii immoo miidhamaa ta'aa deemta. Inaarta yoo ta'e hiriyaa kee wajjin wal dhabaa deemta. Bifa kee dhabaa deemta. Coggaarraa keessi miidhamaa deemta. Kanaafiyyuu yoo dandeessee jedhee akkuma macaafni qulqulluun nagaatti nama kamii wajjin iyyuu nagaatti jiraadha akka jedhu nagaatti jiraadhu. Nagaadhaan tarii keessumaa ijoolleen keenya amantoonni miira keessa nama gashitan addana jala deemtanii wantoota adda addaa gochaa jirtan yoo nama sodaachuu dadhabdan waaqayyoon sodaadhaa dhiisa barbaachisu kun. Obboleessi keenya kun yoo kufeyyuu kallattii inni achii ka'uu danda'uun goona malee amma fakkeenyaaf sila yeroo obboleessa keenya waajiin dhugaa dubbachuuf si barsiiseera si wajjiniin chaalenjii hedduu gochaa tureera
atis immoo dubbataa turteetta silumayyuu dubbataa turteetta yeroo ati waajii dhabdu garuu namoonni ajjana jala deemanii waanii ta'an walirraa si fageessuuf godhan kuni warra si jaallatan miti miloo laashee kana naa godhu warra si jaallatan miti maal warra barbaadanii beektaa warra garaagarummaan uumamee wal loltanii walirraa fagaattanii diinummaan uumamee akkasi wal jibbitanii kallattii adda addaatiin deemtanii seexanni nama tokko keessaa nyaatuuf mee namoota biraa laala mee boonii fakkeenya fudhu obboleessa ko mee boonii fakkeenya fudhu waan biraa soo barbaadee miti namoonni kaleessa du'i cabi si ajjeesu akkas ta'eedhaan har'ammoo erga isheen duute boonii koo jedhu yeroo itti maqaa kabajaa isheen barbaaddetti maqaa kabajaa kennuufii dhiisanii erga isheen duute booda akka jedhu har'as namoonni kun ilaa waa hubadhu warroonni har'a walitti si naquuf deeman warroonni nama kamii wajjin nagaatti akkati hin jiraanne gochuuf deeman kun warra bor akkati cabdee waanii taate deebitee immoo waa'ee keetiif namaaf nama walitti buusuuf yaalii godhanidha. Kanaafi jaalala waaqayyoo wantan si gaafadhu nama kamiin nama wajjiniin wal lolte kamii wajjiniin iyyuu araaramii yoo dandeessee jette waa'ee baayibilikaal isteetii kana asirratti dhiisiitii akkuma awwaleefaa xabafaa xabadhu waan baratte waan goote kan immoo miidiyaa qofaatti utuu hin taane lafatti iyyuu bahii labsi kana caalaa waan ansiin jedhu hin qabu obboleessa jaallatamaa naa jiraadhu garuu immoo namootaaf jechuun namoota wajjiniin nagaatti jiraadhaadha waan ta'eef koomentis waan adda addaa dhiisiitii nagaatti nama kamii wajjiniin jiraadhu ulfaadhu dhiifama warri kaan. Thank you. Galatoomaa dhoko waajjira jala deemee borgaa buujjichaa jira. Wanta dubbadhe tokko wanta gaafu tokko illee qabu obboleessa kooti koosii of qabeechi. Kana deemuun yuusii boodsaa. Sinii laata baasteer kooti. Wayi baasteer dhiifama nagaan siniifa ta'u. Aataa baga nagaa taate miilii koo rakkoon qabunaa eebbifamaa hundumti keessanii akkati nu dhageessu beekaa jalqaba irratti sagalee waaqayyo akka jedhamitire ergaan keessan maqaa gadhee akka hin qabaannetti jedhamitire ergaan keessan maqaa gadhee akka hin qabaannetti tokko utuun gara dubbii kootti hin galiin dura warri as jalaa koomentiin taane barreessitanii yooma amantiin keenya nu dhorku yoo ta'e iyyuu amantii garuu amantii yoo dhuufuu dhiifne safuu qabna oromoon safuu qaban dhumtu adaraa lafaa ka'ee yookiin ol ka'ee mansiin kadhadha adaraa koomentiin taane barreessinaa shi koomentiin taane barreessinaa namni namummaasaaf kabaja qabaa namni hundumtu guyyaa tokko mucaan guyyaa tokko dhalatte seenaa qabdi gadameessa haadha keessaa amma baatutti namni hundumtu as jalaa seenaa qabaa asirratti mormaa ol duwwaa wal argitanii adaraa keessan warri amantaa garagaraa keessa jirtanis jaalala guddaatiin sin kabajnaa adaraa keessan koomentiin taane sinaa jechuun barbaada waaqayyo guddaa sinaa eebbisu miiloo waan nu dhageessuuf waaqayyo guddaa siyaa eebbisu walitti bu'uu keenyatti kan gammadu seexana duwwaadha maaliifi wantoota kanaan dura asirratti ta'aa turan bakka nami kuni obboleessi keenya miiliyoon gara amantii kanaa sababa dhufeefi wanti baay'een akka ta'aa ture sababa namni baay'een akka amanaa ture beetta kana garaatti qabadhu hangaraa garaa haa ta'a wedhe mitire qabadhu garaatti innaa nu barbaachiftaati wanti miidiyaa kanarraa ila sitti meerani yeroo hundumaa karaa keessaa sinaasonaa namni keenya sagalee waaqayyoo Yaaqoob irratti Yaaqoob boqonnaa 3 irratti arrabni lafee hin qabu garuu lafee cabsa jedha ila lafee cabsa yoo miidiyaa kanarraa nama hin barbaachiftu yoo hin qabdu taate waaqayyoon hin barbaachiftaati namni asirraa yoo isinitti balleesse haasaan kiyya isinitti hintinaa ta'uu danda'a haa ta'u iyyuu malee miiliyoon dirribaa ogummaadhaan hin dubbanne malee beeka ogummaadhaan hin dubbanne qaxxitaadhumaan akka tuubboo dabarseef malee hin gingilchine malee
wantin dubbadhu hundi isaa perfektiidha. Gaafti isinii galu moo yookaan gaafan du'e isinii galuu danda'a waa'een kiyya jechuudha. Kanaafuu walaa jaalladhu. Ani ammallee taanaan eenyurra jibban qaban. Waajiin obboleessa koodha ammallee taanaan sin jaalladha sin kabaja iddoo guddaa sin qaba. Atutoo ati guyyaa guutummaa na arrabsaa bultee na arrabsaa oolte dhugaa waaqa yoo sittiin qabaman. Si'umatu borne bukkee dhaabbatan. Hin beekamu hojii waaqa. Si dhabuun barbaadan. Nama ofii gammachiisuun barbaadan. Ilaa mucaan kun kaleessa jeeqaa ture achi dhaqee jeeqa kana midhaan jedhus hin barbaadan. Otooni ati barbaadiidhaan taateeti kanaan dura yeroon qabamee tumamee waajiitu arrabsi jedhee amantaa keenya lakki dhugaa waaqayyooti. Garee wangeelaa arrabsisiin jedhee lakki dhugaa waaqayyooti naan hin jenne. Paasteroota akkasiin jedhee lakki dhugaa waaqayyooti. Eenyu jedhe siin jedhe anuma tofiin jedhe si ajjeemna ishi qaagodhaa lafa na buusa yoo lubbuun kiyya isin akka jira ta'e dhugaa waaqa. Otoo nama biraatii garuu waajii takkannaan jedhe maqaa waajii balleessa. Yookaan paasterii takkannaan jedhe yookaan peentee takkannaan jedhe peenteen na bite jedhee maqaa peentee balleessuu danda'a. Garuu ani peentenis waan jallinaan an gorsine, paasterii waan jallinaan an gorsine, waajii waan jallinaan an gorsine, garee wangeela waan jallinaan an gorsine, waan jallinaan asirraa hinaan jedhanii wangeela na barsiisaa turan ibsaaf dabalate jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeetanii adaraa keessan nan jibbina isin hin jibbu, nan tuffatina isin hin tuffadhu. Waan Yesuus Kiristoosiin yoo ta'e moo an jaalladhee miteen na tuttuqe oolmaa isaan na tuttuqe otoon hin tumamu ta'eeti utuuti hin dhiibamu ta'eeti hin dubbadhu hin turoo bukkaamseetta garuu na nyaata maalan godhare lafee kiyya keessa na gale hidda dhiiga kiyyaa keessa na gale. Kanaafuu asaasin ittiin dheeressu Waaqayyo bara jireenya keessa na eebbisu ani eenyurra jibban qabu. Warreen isinitti balleesse moo dhiifama naa godha. Warri natti balleessitanis dhiifama isinii godheera. Eebbifama. Waaqayyo bara kee eebbisu milee eebbifami kana kaniin sirraa barbaadesi waajii itti fufa. Tole hunda keessaniif nagaa Waaqayyo baay'atu warra reefu dhuftanis akkam jirtu isiniin jedheera. Boloonni koo fuuraa jala kan jirtan paasteroonni faarfattoonni amantoonni hundinuu akkam jirtu nagaa Waaqayyo isiniif baay'atu. Paaster Damee Alfaadha baay'ee isin kabaja. Ijoolleen keessaan irratti barreessaa turanii si waamaa jiru paasterii faa jennaananii isaan mana banuudhaaf ka'ee dhiisee dhufe jechuudha dhugaa dhumasaa. Boloonni biroonni si waamaa jiru dhaqinaan jedhan jechuudha. Jennaanan dhufe ani as tureen bu'ee asitti gama keenyaan dubbataa turre obboleessi keenya miloonis waan baay'ee dubbatee ergamu bu'ee si galatooma waan kamiifiyyuu viidiyoo waraabama jira waan ta'eef hunda isaanii keessanuu galatooma waan dubbattaniif waan jettan hundaaf galatooma. Nuti akka garee wangeelaatti qoyaa viidiyoo been dubbadhaa viidiyoo kana waraabaa kaa'ame viidiyoo been dubbadhaati. Ammulla dheedhee yaada. Nuti akka garee wangeelaatti ani fakkeenyaaf qorra kaasee hin dubbadhe. Ani ofii kun miliyooniin gorseera keessaan sagalee qabee fi wajjin haasa'eera. Wanatti naan jedhe amma koronatti haa dubbatu gorseera jechuudha. Waan irraa of eeggachuu qabu hundumaa itti meera. Obboloonni biroonis itti maniiru. Barsiisaan ibsaan gorseera hawwiin gorsiteetti. Wajjin haasa'uun irra jechuudha qobboleessi keenya waan beekurraa akka inni dubbatu waan hin beeknerraa immoo akka inni dubbanne gorsineerra. Wanta dubbatu immoo ragaan akka inni dubbatu illee itti bira duraanis itti himaa turre har'as itti himnaa jechuudha. Waan ragaatti qabne garuu yoo dubbate dogoggoratti soofa waan ta'eef. Nuti asirratti kan hojjennu barsa waldaa kiristaanaa keessa hin jirre hin barsiisu. Waan waldaa kiristaanaa hin goone hin goonu. Akka garee wangeelaatti nuti waldaan kiristaanaa waan isheen qabdu ni dubbanna waldaan kiristaanaa hin qabne immoo hin dubbannu. Waan waldaa kiristaanaa keessa jirame gaafa keessatti dubbatu immoo hin gaafannaa jechuudha. Fakkeenyaaf miliyoonii paasteriis akkasii kee jira maqaa kaasee haasaa ture jechuudha. Bajaajata biyyaa keessa jiru namoota ol fuusisu waan jedhu kaasee haasaa ture. Paasteroonni sun eenyu fedhe hin gaafanne. Fair question gaaffii dhumaa akkatti gaafatamuu qabudha. Yoo miliyoona abaluu isaanii beeki maqaa isaanii jiyyoo nutti hime. Paastera sana hordofnee waldaa isaan keessa tajaajilan keessaa hordofnee akka isaan qorataman akka isaan adabaman akka isaan itti gaafatamummaa isaanii fudhatan gochisiisna waan ta'eef. Paasteroonni akkasii barsiisaa jiraatanii akka Oromootti waldaa keetti barsiisaa jiraatan dhaloota dogoggorsaa waan jiraniif faallaa macaafaa deemaa waan jiranii fi warra akkasii gaafataman namoota kana maqaa isaanii dhufu immoo jedheen gaaffii gaafadhe miliyooniin. Yoo gaaffii immoo dogoggora ta'e miliyoon gaaffii dogoggoranaa gaafatti naan jechuu danda'a. Warri kaanis lakkii gaaffii kana gaafachuu keessirree miti naan jechuu dandeessu. Ani garuu gaaffii ani gaafadhe paastera baluu jedhama waldaan ni keessaa jiruun timte namni kun gaafatamudha.
Yoo kana gochuu hin danda'in garuu maqaballeessi paastorota irratti deemaa jira. Maqaballeessi waldaa kiristaanaa irratti deemaa jira. Utuun miidiyaa kana irra jirru na biratti namni akkamitti waldaa kiristaanaa irratti soboofa. Akkamitti namni wangeela irratti soboofa. Akkamitti namni paasterii irratti soboofa. Paasterii hoo bitee dubbadha miti. Paasterii jechuun soortuu waldaa kiristaanaati. Paasterii waan salphaatti dhufate. Paasterii gamee fakkeenyaa as jala jiru. Namoonni biroon paasterii barachaa jirtan jirtu. Namoonni dhugaaf gatii kaffalaa jirtan jirtu. Akkamitti namni kun itti qabamee jechi kun ittiin jedhama. Kanaaf nuti akka qottofii koof gaaffii kana gaafadhe abaluu isaanii nutti mi maqaa isaanii nuuf fidi jedhee. Jarri kun beekamu qabu waan ta'eef gaaffii kana isa gaafadhe jechuudha. Kabiraan ani miliyooniin kan jaalladhaa isa kabaja akka obboleessa tokkotti. Kaleessa wajjin turre waan kaleessa goone keessatti hundi keessan nu galatoomaa jennee dubbanne irraa amantoonni hundi keessan wajjin kan dhaabbattanii akka obboleessi keenya gargaaramuuf wajjin dhaabbattanii du'osa oolchitan waaqa gaditti galatoomaa isiniin jenna obboleessi galatoomaa isiniin jenna. Garuu an ofii kootii akka nama tokkotti kana booda viidiyoo miliyoon hojjete waa'ee amantootaatiif waa'ee nama dhuunfaatiif waa'ee kiristaanotaatiif kaasee hojjetu sheer nutti gootanii miliyooniin gorsaan jirtan itti nu gaafatina. Amma miliyoon bukkeetti waan kana qulqulleessuu barbaadan. Akka obboleessi tokkotti itti meera gorseera. Kana booda viidiyoo miliyoon waa'ee namootaatiif hojjetu waan kiristaanummaan ibsinne hojjetee maxxansu keessaa sheer nutti gootanii obboleessi kana gorsuun dhiistanii maaliif hin gorsitanii nuun hin jedhina. Amma miliyoon bira sinitti maaf jennaan miliyoon gorfameera nu dideera. Kanarraa kaasee miliyooniin gorsuudhaaf fedhiin qabu. Paaster damee faa yoo dhagee, obsaa yoo dhagee, obboloota kan biraa sanyii faa yoo dhagee, ayyaanaa faa yoo dhagee haa dhaga'u. Please ijoolleen keenya kana booda sheerratti gootanii dhimma miliyoon nan gaafatina. Sibira sinitti mana dhimma miliyoon kana booda nan gaafatina ga'eera waan ta'eef jechuudha. Abaluu yoo barbaadde nu arrabsiisan nu godhe jettadha nama arrabsu. Kan dhugaa jirtu qofa namatti hima gaaffii fatti nama gaafadha. Nama tokko waan dubbatu immoo ragaa nuu kenni jedhee isa gaafadha jechuudha. Amma yoo ragaa kanaa eegaa jirra miliyoon irraa maqaa paaster sana akka nuuf eegaa jira jechuudha. Yoo inni dogoggore ta'e immoo nan dogoggore haaree miira keessa galee jedhe maqaan isaanii na bira hin jiru. An nan dogoggore haa jedhu. Namoonni irra miliyoona zila ta'anii dhugaa kee jetti waan tokko tokko keessaa dhugaa kee jetti puush jabaa miliyoon jettanii ragaa irraa fudhatanii ta'u. Bormucaan kun yoo ka'ee miidhame dogoggora keessa yoo bu'e akkuma irraa dhugaa dhaabattu. Wal arginee kaleessa yeroo obboleessi kun rakkoo keessa wal arginee nuti. Eenyu kun mucaa kanaa jennaa bataa ture. Ammi dhugaaf dhaabbanneera. Baay'ee isaanii warra asirraa miliyoon leenca jedhan kuni yeroo ta'e deeggarda rakkatte miliyoon leenca jedhan kuni yeroo ta'e deeggarda nama tokko namni gastii kanarra jiru deeggarda yeroo gargaaramaa turte miliyoon. Namni namoota warra akkatti hin gargaaramne wajjin dhaabbatee dubbataa ture sirra jira gastii kanarra. Har'a gorsi bira dhufee taa'ee akka gaariitti taasaa jechuudha. Maasiin jechuu barbaadeen. Nuti warri kaleessa amma desiichi socho'aa turre sochooneera. Baay'een isaanii kaleessas dhagaa guuraa ture warra kaan duukaa bu'anii. Amma garuu isa dhufanii fakkeessu jechuudha. An dhugaa dubbachuu jaalladha jireenya koo keessatti waa'ee keetiif kana booda amantoonni akka nan gaafanne. Waa miliyoonii please. An akka nama gaggeessaa garee wangeelaa tokkotti piroofaana garee wangeelaa baadhatee jiru tokkotti dhimma miliyoon nan gaafatina. Amma ilaa kun asirra sitti nama 530 irratti. Gorseera itti meera nu jireera waan ta'eef waan miliyoon maxxansuuf nun gaafatina. Please nan gaafatina inni waan godhu beeka mirga guutuu qaba waan dubbatu dubbachuudhaaf. Garuu ragaa malee yoo dubbate ofii masaatii mormiidha. Namoonni irra keenyaatti isa barsiisaa jiran keessa paasteroonni jiru. Namoonni isa wajjin haasaa jiran paasteroonni jiru. Walitti qabee paasteroota jecha kana waan jechaa jiru isaanuma gaafatan. Paasteroonni sun jechuudha. Antu muradheera hunduma keessa isin jaalladha waan ragaatti qabdan haasaa. Wangeelli immoo waan salphaatti dhufe miti. Laga marqaa jennaan nuti boojitoo baatee ba'ee jedha Oromoo Maaksaa keessatti. Please wangeelli gatiidhaan dhufe. Wangeelli waan nama tokko fuudhee masirratti oobee haasa'u miti. Waan salphaa miti barachuu nama gaafatu hubachuu nama gaafata. Ogummaan dubbachuun murteessaa. Namni waa dubbatta maal lallabde siin jedhu hin jiru. Garuu waan lallabdu kana beeki. Baradhuuti ergasii booda lallabii. Waan jedhudha. Utuun baratetuun lallabatuun beekiin lallabuun ofiis namoota dubbasuun dogoggorsa waan ta'eef. Kanuma jedhee dhaabadha. Hunda keessan isin jaalladha. Yoo natti uffattan dhiifama naa godhaa. An deemee mana koo baradhaa dhimma obboleessa koo miliyoon har'aa kaasee nan gaafatinaa ulfaadhaa galatooma hundi keessan paaster isin kabajee dhufeera hundi keessan galatooma eebbifama. Gaaffii maaliifi hin barbaanne miti ilaalaa gara kanuma dhalaa kun hubadha kanuma. Tuniin deemee gaaffii gaafachuu hin ture. Waaqayyo dhiisuuf kanuma bakka wanta biraa miti argitanii laa hojii argaa
booddee miliyoontu balleessina. Utuu miliyoon jirjire iyyuu suuta jedhee deema. Inni garuu dubbii ho'isuudha kan inni deemu. Dubbii balleessuudha. Tuffiin wangeelaaf qabu laala waajinichuudha. Maalla gorse amma gorsa isa kamiin na gorse gaama gasanneef dubbii barbaacha kun waaqayyo garuu dhiisu yaa abbaan beekan dhiise miti waan seeni naman gabbaru qaban waaqa waan sodaadhaa waaqa al tokko waaqayyo isna eebbisu ani generally waan tokko naasa'uu barbaade. Waan tokko naasa'uu barbaade generally. As a general, Boris Iftaanis barabaran gama dhugaan naa badhaadhiisi. Atis immoo har'aa kaasee ani waan tokko sitti mana dhaggeeffadhu. Waa'ee keef jibbameera. Hamma ajjeefamutti ga'eera. Hamma ari'atamutti ga'eera. Mucaan tokko amma sirra oole yemin Grace waan jedhamu wayii tokko sirra oole amma faarfataa wayii waan inni na arrabsaa oole jala taa'ee dhaggeeffadha. An jireenya koo keessatti gama dhugaan dhaabadha yoomuu taanan waa'ee miliyoon taanaan immoo jechuudha. Miliyooniin darbadhee gatuu hin danda'u. Boris Iftaanis warri keessaan dhuftanii waa'ee miliyoon kana dhiisi mucaan kun akkas warri jettanii mucaa kana dhiisuu hin danda'u. Duukaan gatii kaffala. Dhiis koomentiin hin dubbisiin. Gaafani arrabsuu na dhaga'a gaafan dhiisedhu na dhaga'a. Dhaggeeffadha. Waa'ee miliyoon amma na dhaggeeffadha. Yooni aaree gadede waldaa kiristiyaanaa kan biyyi odeessu galeeniitii dhoksaa jedha Oromoon. Waldaan makaana Yesuusii akka Itoophiyaatti walgahii guddaa geggeessitee namoota biyya 600 intinii kana dhiirri akka wal fuudhu maal mallatteessiteetta jedhamee South Africaatti taa'amaa akka turee fi waldaan makaana Yesuus dhiistee akka galte namoota sana keessatti hirmaataa turan keessaa tajaajiltoonni namni 444 tajaajila irraa akka ari'aman waldaan kiristiyaanaa kamuu dhugaa beekti. Na dhaggeeffadhaa sittan hima. Hin dubbatine yoo dubbanne waldaatu qameedha. Yoo immoo dhiifne soba fakkaata. Tokko lammata immoo maqaa paasterii maqaan tiniitinii asirratti dhaggeeffadhaa. Singer abaloofiin jedha. Raajii abaloofiin jedha. Waldaa immoo hin qabu. Keessa galamee gaafa ilaalamu amantaa biraadha. Waldaan qabu miseensa akka nama kamiyyuu miti garuu maqaansaa akkasii. Dhaloota irratti immoo kana barsiisaa jira. Ergamee ijoollee Dubaay keessa jiran irratti siifan qaradha jedhee akkasitti intineedhee maqaa waldaatuun qabaatiin maqaa paasteriitiin immoo paaster abalu jedhee irratti barreeffatee dhaloota sossobaa jira. Kana waldaan kiristiyaanaa bira geesseetti qorachaa jirti. Namoota akka kanaatti maqaa jijjiirratanii namoota gowwoomsaa jiranii jiru. Dhibba jiru la. Yoo jiru maal jedhame qaamni na gaafatu jiraate miliyoon dirribaan gaafatina ana ibsaa kabbadaa na gaafadha. Irratti riisarchii hojjetaa jira waan ta'eef dhaggeeffadha. Tokko hin dhaamu maqaan namaa hin dhaamu maqaa waldaa kiristiyaanaa jennee miidiyaa irratti naasa'amu. Yakkadhas riikardi godhatame yoo dhaqeentinii ta'e maaliif maqaa kana dhoote reewwatte konferensiin ta'e guddaan geggeeffamee namoonni baay'een walga'ii irra akka turan dhibba beekamaadha sakan. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Kun dhugaa iddoo fuula Waaqayyoo jiru dhugaa jirudha kun. Kanaaf dhaggeeffadhu miliyoon immoo rakkinni inni guddaan waan ani arrasitti hime bulcheessi buusi baasi malee harma fuutee gadiftee miidiyaatti hin haasa'iin. Waa'ee kana eda baranne maal jenne namoota hintineenne fiddee asirratti haasa'iin tokko. Bakka akkamitti amani akka jiru namni fakkeenyaaf namni kamuu maaliif ni jaguute haasa'a ragaatu jira. Fakkeenyaaf amma namoota jala jedhanii garee wangeelaa jedhanii intini
armaa wayii ofirratti godhanii dhufan garee wangeelaa mi ta'uu dhiisuu danda'u laa jarri sun. Garuu profaayila garee wangeelaa immoo qabu. Maaliif profaayila kana godhatte si galee? Kanaaf namoonni sun garee wangeelaadhaan miti. Paasterii jedhanii dhufanii paasteriidhaan miti. Fakkeenya tokkoon siifidha. Waa'eetti 666 kan jedhu wangeela irra hin jiru. Namni amma joobirraan sila hin jiru. Eessaa fidde meenatti meedhe miti garee wangeelaadha miti. Macaafni qulqulluun garuu mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irratti qad godhee kaa'e. Lakkoofsichi 666dha jedhee qad godhee kaa'eera achirratti. Mul'ata 13:18 irratti kaa'eera. Kanaafi namoonni kana ishi joobira hin jiru erga jenne maaliif gaafattere achirra jira. Ila achirra jira maaliif hin jenne? Achirra jira miiloo. Asirraa qabadhuuti nama si gaafateef deebisetta malee mee fidettaa mucaadha hin gadda ji'a 3 amane. Mee fidi maaliif jette? Iddoo isaa yoo itti himte maal rakkoo qaba? Iddoo sana itti himte kunooti achirra jira. Qabadhu booriif si fayyada. Yoo jette rakkoo maal qaba ture? Baqallaalu. Kanaafi utuu amma kotta dhugaa tokko haasofna asirratti. Miiliyoon ka'ee boru toofachiise. Eenyu gammadu? Waan ajala naasa'inaa. Najala eenyu gammadu? Eenyu kan gammadu? Sinitti tola. Sinitti tola. Miliyoon borutu ka'ee amantaa kana dhiisee of duubaa sinitti tola. Miliyoon tunni ka'ee kana ittiin sinitti tola. Hin gammaddu obboleessi kun duubatti yoo deebi'e sinitti tola. Miliyooniin keessaan waan inni amma daraana irraa dhowwaa hidhee namoota inni kadhatu screenshot godhee utuu asirratti fidee kaa'ee sin jibbisiisa waan isaan keessaan arrabsaa turan jechuudha. Anaaf naa ergeera jechuudha. Arrabsuun hin malaafi. Innoo mucaadha maal jedhe amma Paaster Dameen Phexros na jaallattaa. Na jaallattaa naan hoolota koo eegi xobbotoota koo tirsi jedhe. Namni tokko waldaa kiristaanaa keessatti yoo nama waa'ee namaa itti gaafatamummaa fudhata ta'e hin obsaaf, hin baataaf, hin dadhabaaf, bira darbaaf. Phexrosin ifachaan turree Kiristoos ati seexana nan jenne maaliif akkas gochaa ture Waaqayyo? Hurreessee sirreessee baleechee booddee waldaa kiristaanaa irratti dhaabuuf irratti hundeessuuf. Har'a miliyooniin ariifachuu danda'ee nariifata miliyoon dhibba nan beeka kan akka nariifatu hin ariifata. Hin ariifatta yoo waan ta'eedhaaf miliyoon mataan dhaabadhu badi jechuun qabaan habadu ariifannaa kee sirreeffadhu mee miilii koo adaraa sirreeffadhu jedhanii gorsuu moo badittiin jechuutu caala. Mucaa kana haa hubannu. Mucaa kana haa hubannu. Bakka haa hubannuu fi irratti hin duullu. Mucaa kana haa baratu gadi haa jedhu haa taa'u bakka akka amala isaatti. Amala isaa Waaqayyo danda'eera. Nutis immoo we are a mind of Christ. Inni sammu garaa Kiristoos qabu ture qabaadhaan ni macaafni jedhu danda'uudha bakka. Hin dadhabdaa fi irra dabartaa fi hin dandeessaani. Guyyaa tokko immoo hafuurri Waaqayyoo jijjiiree nama haaraa godhee asirra kaa'uu danda'a. Sinii galee kanaaf haa badu hin jennu mucaa kana. Hin haa badu. Mee miliyoon haa badu. Warrettan tokko barreessaa haasirratu warrettan immoo lama barreessaa to inni beeknama namoota haa badu jedhaniif namoota asirratu adda baasuu dandeenya. Kanaaf adaraa keessan garee wangeelaadhaa itti dadhabeera. Hawwiin namni komatu kana ko hawwi jechuun halkan amma sa'aatii 8tti teessee namootaaf akkaawuntii ergaa maal jechaa turte baay'ee gatiitti dadhabee itti baasteetti hawwiin itti baafteetti. Dubartii taatee mudhii ishee hidhattee achirra teessee mana namoota biraa dhaqxee gastii kana cufaa koottaa mana garee wangeelaa jirra achitti dhufnee hojii miliyoon hojjetaa jirra. Adaraa keessan namni nutti hin kolfin jettee gastii namoota baay'ee irra deemtee cufsiisaa turteetti. Gatiitti kaffalteetti. Waajiidhaa gatii kaffaleera. Obsaadhaa gatii kaffaleera. Anadhaa gatii namni miliyooniif gatiin kaffallee hin jiru.
gatiitti kaffaltee nama fiddee asiin geesse kana har'a moo deebistee arrabsi jechuun immoo waan biraa. Habadu jechuun immoo waan biraa. Amma ni maalini waajiitti maala harte yoonaan jettanii kaleessa gargaartee na fiddee see dubeettu mini faarfannaa dachaa baara baay'ee na baaftee kaleessa gargaartee fiddee har'a dhimmisaan hangashuun jedhii waaji. Kandi ክርስቲያን የሚጠበቅ አይደለም ነንገልቹን ጀዲ ሂንዲዴ ሂስረታ በቃቦ ፓስተር ደሜ ማሊፍ ዱፌሲን እንትኔ አከሲን ዲፈማ ወሊ ጎተኒ አራራምተኒ ሐራቦደ ዋጂ ኮሲን ደጋ ሐራቦደ አበሉ ሲን ደጋ አኒ ከራ ከናነቲ ዱፍተኒናን አሲነቲ ዱፍተኒናኒን አሬ ከነ ዱበደ ማሌ ማሊ ከሌሰ ሲኖገቲ ጉዳነቲ ባፍተኒቱ jedhe waajiinisi miliyoon dhiifama gaafate araaramtanii akkasiin gara tokkotti dhuftaniif kana godhe malee waa'een nama kanaa nan gashu waa'ee kanaa nan gashu jennee akka gargar baanu miti. Ila walitti dhufuun keenya waliif danda'uun keenya wal baachuun keenya hamma iddoo tokkotti mini hamma Kiristoos dhufutti wal qilquntiniidha. Fakkeenya tokkoon sii furan nama tokkotu evangeliste asjala argaan jira. Screenshot godhee kaawwadheera. Fuula Waaqayyoo iddoo aarsaa isaanii dhaabadhee tajaajilu. Amma kun asjala koomentii jala dhufee nagalchii waanan dubbadhuun qabaa jennaan miliyoon galchuu dide. Gaafa inni galchuu dide koomentii isaa lammaffaa irratti jarana lafti kun waca malee homnaa iddoo qubna garritti haasa'amu miti jedhee koomentii barreessee deema. Intala sana biratti gaafa intalli mucaashee eenyu amboo jedhamtu sana gaafa isheeni yamaaramii koo yamaaloo koo yaa rabbii koo galanni siifaa ta'u miliyoonii naa hiite du'a sana dhageessisiisi maal jettee gaafa isheen barreessite koomentiin isaa jira fuula Waaqayyootti dhugaa. Har'a garuu dhufee asirratti needha. Waajiinis kanumedha. Warri kaleessa si mormaa jiran gastiirrayyuu jiru jedhan. Tokkoon jira baay'isee qarlamee nama dhaabbiin qabne. Nama asii fachi fiiguuti guute baay'isee. Kan iddoo tokkotti anamma tutuuti kaatee ibsa sirrii miti miliyoomniin dhiisituuti naan jette dumbulloo tokko miiza 5 saantimii waan naa kaffaltu waan hin qabneefi dhimma itti walii galuu hin qabu. Akkuma deengadda miliyoon hin argita ibsa hidhameera waggaa 10-20 achi tura janaan jechaa turte dhufte ani immoo miliyooniin Waaqayyo gargaaree hin ba'achi keessaa dhufeen gastii irratti sitti agarsiisa siin jechaa ture. Akkuma immoo kun ba'ee dhufee asitti si agarsiisaa miliyooniin jijjiiramee sin agarsiisa. የማይለወጥ ሰው የለምና አሳያለሁ። ሲተነገር ዱጋኢሰ ዋቀዮ ቴሶ ሳረ ጅሩዳ ሲተነገር ሲሳካ ሂነርጊታሲ ሲትስነ ነገር ሲስ because ለጴ ሚሊዮን ለጴ ደቡዳ በቃ ካራ ይልኪት እንደቂ ካራንቲኒ እንደቂ ኢንዴቢያ በቃ ቦሪስ ኢንዴቢያ ኢፍታኒስ ዴቢያ ሀበዱ ወረተን ሞ ኢኒም በዱ ዮሚዩ isin sanyii badutti tun taane sanyiin banneetti dhalattan jedha macaafni qulqulluun sanyii badurraan dhalanne nuti hin badu miliyoonis kanaafi isa kaaniyyuun barbaanna ani gaafan irratti duulu inni kana